itteeru jedhu miti nama irraa adda bahi jedhus miti. Garuu akka miidiyaa kiyyaatti Suura waa keenya mee gaafataa dudduuba keetirraa kaasee eenyu obboleessa koo. hayyee Suuraa siifan kiyyaaf kan kaasa. ustaazaa dudduuba irraa kaase. Hayyee kunoo. Hayyee waa si gaafadha kaase kunoo. Akkasumas dandeessee gaafteessu bareeda. Hayyee. Okay, hayyee galatoomii rakkoon qabu. Suuraa miti waan feete kaasuu danda'an jirta taanaan nan kaasan. Ayiwa. Akki naani dhufuuf of duuba gootee? Akki naani dhufuuf of duuba gootee turte? Yaa. Amma tirfitti tanu of duuba godhe yaa. Yaa sirriidha. Akka inni si kabajee argite kaasee naanuma kaasee bara. Eeyyee gabas salaati hayyee. Ayyee tokkummaa. Baga nagaan. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Baga nagaan dhufte. Amiin. Maal inni maaltu deemaa jira immoo maaltu jira? Egaa miidiyaa hawaasaa irratti karaa feesbuukii argaa jirra ajandaa taatee jirta. Inni sitti duulus, inni muka sitti darbatus. Irra caalaa namuu sitti duulutu heddummaata. Maaliif akka sitti duulu rakkoon abbaa warraa fi haadha warraa gidduu jiru namni irraa wallaaluu danda'a. Garuu parsantaaniin namaa parsantiin 90 ta'u sitti duulaan arge. Sitti duuleef garuu dhugaa injifachuu hin danda'u dhugaa qabaatte jechuu barbaadeetan. Namni gam'oo sitti duulee dhugaa injifachuu hin danda'u. Abadan oolee bula malee jechuudha. Inni kun beekamaadha kana sirriitti amanuu qabna. Namni parsantii bor oolee bulee deebi'ee si faata innarra si arrabsu. Isaan jedheeni aansii galee ani hin beeku waan ta'eef. Isa miti naan jettee ani isa kanallee hin beeku siin jechuu kooti walumaa galatti ani mucaallee quban qabu mucaallee. Duraan akka nama haasofsiiftu wayii sitti himtee turte miti. Isa ka otooni kaan godhamiin dura hin beekna yaani fakkeenyaaf namni otooni kaan godhamiin nama otooni haasofsiifne akkanumaan hin taa'u yaani akkasiin haasofsiiftuun hin beeku. Biyya faranjiitiin nama haasofsiisa jettee turte iluu kotaan kee ulfaadhu. Garuu ergasii otooni kaan godhamiin hin dubbattu yaani eeyyen erganaaf immoo ani akkasiin dubbattu hin beeku yaani. Okay, otooni kaan godhamiin waan isin dubbattu sana gaafa isin kaa godhamtu namicha haasofsiiftu sana eessa keessa jettee waan sana keessa wal dhiisanii jiranii ani gaafadheen beeku. Wal dhiisuu jiraan beeka waan ta'eef ani haasofsiisee hin beeku. Waa'ee maama abbayyaan maal jettee sitti himti ittaneeruma moo nan dhiisa moo naaf ta'a moo rakkoo qaba moo hin qabu jettee sitti himti gaafa si faana dubbattu gaariyyaan dubbatti waan ta'eef. Anaan egaa dhugaa dubbachuu fi galee wajjin jiraadhaa gallee akkasitti wajji akkana banannee akkas taanee akkana taanee jiraanna jenneetu haasofna yeroo baay'ee kaayyoon galtee waliin. Yoo mangala fa'aa jettee egasii yeroo dubbattu. Arafaatti fa'aa gallee arafaa isaa dhufaa kana ammala inumaayyuu hin hafuu jetti yaani sii galee. Kanaaf waan waa'ee maama abbayyaan irraa adda ba'u wanti sitti himtu irraan adda ba'a naan ta'u wanta akkasii waan sitti himtu qabdi. Laa ani ammuma nagee waan kana yaani ani ammuma natti himte malee waan hin beekuun qabu dhugaa. Fakkeenyaaf ennaan miidiyaa irratti gadi ba'ee akkas jedhee dubbii fakkeenyaaf miidiyaa irratti dhufee boo'u sana keessaan itti bilbiltee maal jettee waan gaafattu qabda turte akka gooddanyaatti. Gaafadheeni beeka garuu immoo anumaan jenneeni akkanumaan ol ba'ee bu'aa naan jetti. Dhowwii bakka jechuun deebisi dhowwii ittiin quufin jechuun natti quufsee jaalala takka nama jedhaatu. Nan naga'u naan jetti itti meeraa nan naga'u jetti seena nan naga'u maaliin godha naan jetti ani. Kana jechuun maama abbayyaan utuma sin jaalladhaa booniyyeen jettuun dhufee miidiyaa irratti bu'aa jechuudha. Yaani yoo tokkittiidha waliin haasa'u gaa fakkeenyaaf ittiin haasofti yoonan immoo dhowwii ittiin himtuuni jedhee nan naga'u seena maalan godha jetti nama akkas jedhu wamtatti gootu hin jiru beektaa. Maal godhu jedhaan maamma dhimmi maallaa gochuu didde jedhaan akkatti dhageessetti maama abbayyaan booniyyeedhaanii maallaa gochuu didde maal ta'e jedhamee fedhiinsaa maalidha akkati beektutti. Wallahi awwama tokko waan jiraa kanarraa wantum jechuun akkuma hiriyaa tokkotti kan namni wal beeka walitti maa akkuma hiriyaa tokkotti jechuu barbaadetan jechuun hunda ta'uu baatullee waanuma akka hiriyaatti beektu wali. Ilaa amma garee keessatti anis barattuu isaan ture miti waliin taphatu waliin kolfuu haadha manaa abbaa warraa waliin jedhanii waliin taphachaa oolu ani wantaan quba qabu tokko hin jiru achi ennuun galgala ammas miidiyaa irra bahee waan biraan arga feesbuuk irratti maal nagaa miti waliin nagaa miti maaltu maal ta'e anoon beeku yoo sadhu gaafallee miidiyaa irratti bahee ofirratti nagaa ture jechuudha. Na maaliif maal akkana godha reedinaan maalan beeka jetti
Garuu isa kana dhugaa dubbachuu fi miidiyaa irratti wanta arguu fi jara lamman hedduutom tan argu tokkollee hin jiru waluttiin dhufu jechuudha. Akkam beekutti waa waliin hin jedhanu gara keessaatiin hedduu yeroon jiraayyuu markaza keessatti dhuumasiin jechuu kooti. Booniyyaa yeroon kennitiif yuusu taasa kana jechuun yeroon kennitiif turte. Markaza keessa taa'u bar jarri saadiif damee afur inni isiin ijoollee haadhaa quraana dhaggeeffatti saatii dheeraa markaza keessatti dabartu halkanillee inni kitaaba isaa 12 akka biyya kanaa saatii tokko akkas markaza keessaa bahama. Saatiin yeroo baay'ee kan dhumu markaza keessatti jechuudha. Isa kana immoo ani isii wajjin mana tokko keessa hin hojjedhu. Saakam akka jedhu waliin haasaan saakam akka jedhu waliin hin haasofnes ana wantan beeku hin jiru. Anis mana wajji kon jiraadha isiinis mana wajji isii jiraatti. Garuu immoo saa dheeraa markaza keessatti wajjin jira arga. Jechuun ati waa'ee ustaaz Maamad Bayyaan irraa adda bahii siin ta'uu jettee waan gorsite qabda takka jechuun Maamad Bayyaan siin ta'uu nama biraa barbaadde jettee wantoota adda baasan wantati dubbatte jira. Wallahi isiinis kana dura viidiyoo sii keessatti illee dubbattees jirti. Arras immoo arrabatuyyuu nama dura du'aa dubbachuu dandeessi. Guyyaa tokko kan nama biraa barbaaddadhuuti heerumii dhiisii isaa isiidhaan jedhee isii gorseen beeku. Anis isiinis nama gallee akkanatti jiraannaa gallee akkas godhannaa jaarsa keenya wajjin jennee kaayyoo danuu wajjin qabnu malee an akka nama tokkootti jaarsa kee kana hiikii nama biraa barbaaddadhu wallaahi billaahi guyyaa tokko jedheen hin beeku. Maaliif yooma fedhallee yoo ta'e jaarsaaf jaarsiidhaan waajjirri gooniyya deebii gooniyya akka deebitu kabajaan si gaafanna. Isitu jalli isaa waan jedhantu jira. Isa iyyuu kaanayyuu amma kan gaafii natti ta'e kanaafuu isiinis haa dubbattu kunoo yaani ol seentee haa dubbattu ani wantan isii jallise illee hin jiru wantan isii godhallee hin jiru wanta waa'ee isaarraa isii isa dhiis jedhee beekus hin jiru. Okay, boniyeen gaafa jirti ni taarikii yaaduma gaafa nan ila qoy yeroo tokko isiinis haa dubbattu yaada seentu siidhaan waan jiri siidhaan jedha. Kanaaf wanti boni isiidha miti kuni. Okay. Isiidha miti. Boniidha. Okay. Haa dubbattu yalla. Nuti akka kiyyatti akka tokkummaatti nama sitti duulus miti nama Maamad Bayyaanittis duulu miti akka miidiyaa kootiittan waasi gaafadha. Nama si arrabsus miti nama itti heerumus jedhu miti nama irraa adda bahii jedhus miti. Garuu akka miidiyaa kiyyaatti suuraa keenya mee dudduuba keetirraa kaasi eenyu obboleessa koo hayyee siifan kaasa kan ustaaza dudduuba irraa kaasi hayyee kunoo hayyee waasi gaafadha kaasi kunoo akkasumas dandeessee gaafteessu bareeda hayyee okay hayyee galatoomii rakkoon qabu suuraa miti waan feete kaasuu danda'an jirta taanaan nan kaasan ayiwa akkinaan dhufuuf of duuba gootee akkinaan dhufuuf of duuba gootee turte. Ya, apa dirfit talo audu baguna ya zurri da. Agar mau sih kapan jadi kita? Kasih nanu mang kasih bar. Ya gawas, salat ya. Ayah tu kuma. Bagana ganu. Waalaikumsalam warahmatullahi bagana ganu ke? Amin. Mana ni? Mal tu deh majra, mal tu jira. Egaa miidiyaa hawaasaa irratti karaa feesbuukii sargaa jirra ajandaa taatee jirta inni sitti duulus inni muka sitti darbatus irra caalaa namuu sitti duulutu heddummaata maaliif akka sitti duulu rakkoon abbaa warraa fi haadha warraa gidduu jiru namni biraa wallaaluu danda'a garuu parsantaan namaa parsantiin 90 ta'u sitti duulaan arge sitti duuleef garuu dhugaa injifachuu hin danda'u dhugaa qabaatte jechuu barbaadeetan namni hagam sitti duulee dhugaa injifachuu hin danda'u. Abadan olee bula malee jechuudha. Inni kun beekamaadha kana sirriitti amanuu qabna. Namni parsantii bor olee bulee deebi'ee si faarsa innarra si arrabsu yoo dhugaa qabaattee ta'e olee bulee deebi'ee immoo si faarsuu dhufaa jechuudha. Walumaa galatti wanna si gaafadhu viidiyoo namni sitti bilbilee si waraabetu jira. Gaafan siin jedhu Nasiraa Gursum jechuudha. Sitti bilbiltee waa si gaafataa turte. Maamad Bayyaan kana caalan gowwoomsu jedheeni na hiiki jedheeni jettee gowwoomsaa turte Maamad Bayyaan. Kun dhimma kiyyaa fi dhimma ustaazati malee dhimma keessan miti barkana maali gaafiif deebini amma booda waa'ee kiyyaa kan isaarra miidiyaa irratti dubbatte bar it's okay miidiyaa irratti dubbatte garuu kana booda waa'ee dhimma kiyyaaf kan isaa irra deebi'ee dubbachuun barbaadu maaliif jennaan kun waan cufame hiikeera maafirra abbaa warraa kibili waan hidhaa fi waan hiikaa nama tokkollee kan ilaallatu miti maaliif jennaan aniif inni karaa keessootiin wanatti Wani sinif gabaasnu tokkollee hin jiraatu. Kanaaf dammoo waan darbe sana miidiyaatti wanti dubbatti ammas boniyye
gaafa ni kaana hidha tokkanatti hin barree ammuma keemma sin hidhanaan jedhee jette maal akkamitti akka sin jedhee booni. Akkasiin sin jedhee nin jedhee miidiyaa ibsa kennite anaa fi miti sagalee keessu jira waraabamee malee ibsa abbaa jaalalaa fa'a. Te suuraa kiyya kaasee sin jette. Maa suuraa kana situ diiti godhe obboleessa kiyya situ as gubbaa fide duraan amma dura. Isaantu ka'ee fide. Anaa miti. Isaantu ka'ee fide gaafa suuraa dalaganii gaafa footooshooppii hojjetanii as gubbatti poosti godhanii nam tokko akka as biraa hin tunne nam tokko akka laalle nam tokko akka fuune nam tokko akka sheerin goone osoo hin taane baarakallahu fiikum sheer godha waliin gahaadha footoo kenna jedhanii as gubbaa fidan. Viidiyoo waraabanii wal jajjabeessaa turan. Tokkummaa takkaa waa'ee haadha manaa kiyyaa dubbattee beektaati. Hin beeku. Takkaa argitee beektaa. Takkaa waan dhimma kiyya as gubbaa osoo waan dhimma kiyya takkaa waa'ee harmi kiyyaa waa'ee abbaa kiyya takkaa homa haydar abdi bilisummaa homa yookaan namni barbaade gandalle walitti haa oofu homa umma haa dogongoroo haa sirraa'us ani homa ummataa malee waan dhuunfaadhaa takkaa as gubbaa fidee beekaan hin beeku. Kanaafuu dhimma dhuunfaa keessanii footoo keessan viidiyoo keessan sagalee keessan ofii as gubbaa fiddanii akka waan nama nyaata nama qopheessee dhiheesseetti namni takkaa nyaata nama fooka'ee erga namni nyaate maaliif nyaate namaan jedha hin jedhuu bar namni akkami qullaa magaalaa bahee ka'eeti maaliif qullaa koona laaltan akkami jedha namni ofii qullaa magaalaa baate gabaa gidduu dhaabbatti yoo manni silaale kun si kolfa kun hayyi garaas nyaata kun sitti aara kun sitti mufata namni yaada gara garaasii kenne ofii keetii qullaa gabaa baatee kaatee akkamitti akkas taatan maal jechuudha kun yoo waa wallaaltan akkamitti hangana wallaaltan isin akkamitti hangana wallaaltan wallaaluun qabdan yoonii fi dhugamatti ammoo ajandaan barbaade dhimma dhuunfaa keetii eenyutu fide duraan asirra ana fide tokkummaa fide ulfaadhu malee ulfaadhu eenyu dhimma dhuunfaa keetii as gubbaa fide mee ebaltuu fedhii kiyyaan ala mee dhimmi dhuunfaa kiyyaa as gubbaa dhufee namatu nagalaa baasee namatu as gubbaa fide wal fuudhuu keessa isa isin beekne sillee hin beeknu maamma saalim eenyu jettanii maamma bayaan jettanii hin beeknu nuti boonii yeellee hin beeknu boonaallee hin beeknu sabboonaallee hin beeknu ofii keessanii fuutanii fiddanii ofii keessanii maal jechuu akkamitti namni uftumee ufumaa booyaa ufumaa iyyaa waa hunda ufumaa godha akkamitti dubbatan maal haa goonuu fiddan duraan as dhimma dhuunfaa keetii ana achi hin jiraattu mana keetii jiraattu dhimma dhuunfaa keetii maal godhaa fiddan sila akkamiin yaaddan isin kanaafuu ammallee taanaan carraa isin qabdan tokkoo fi tokko akka obboleessaatti isin dhaamu yoo dhugumatti ajandaa kan hin barbaanne dhugumatti ajandaa kan akka irraan haasawamne yoo barbaadan tokkoffaa tokkummaa jirtaa. Asirratti dawwalaara isarratti. Ila dhugumatti ajandaan kun akka haasawamne barbaanaan TikTok keessatti qofa. Dubbadha oo keessa deebi'e nama narra bilbilee waan ta'eef dubbadha sinuma dhagaa garuu sagalee. Ila dhugumatti ajandaa kan hin barbaadda yoo taate wallaahi akka obboleessa islaamaa tokkotti wanni isin dhaamu TikTok keessan guba Facebook keessan guba bilbila haaraa baafadha jireenya haaraa eegala nam tokko dhufee yoo quba isin tuqe yoo san ati kijiba naan jedha nam tokko isinitti dhufu isin dhufaa jira baay'ee isin ummata ajandaa ta'e malee ummanni isin hin tuyne nam tokko ummanni as keessa inni badii hin jiru fakkeenyaaf amma namoota tokko argan ture Facebook irratti isi alta isi deegara alta kasi deegara alta kallachuu mormaa gidduu kana guurata ammoo YouTube banate YouTube itti shakkala carraa kana hunda kabanaa jiru isin ummata keenyallee ka hoolaa fakkeessee horii fakkeessee halkanii guyyaa deddeemaa jiru isin antakka miidiyaa kana gubbaa amata dheeraa ture ajandaa waggatti si ashan shi'a jaha dhufe ka jira qofa arge namni dhufu ajandaa al tokko qofa dhufa waggatti yookaan waggaa lamatti yookaan fakkeenyaaf amma namoonni ajandaa ta'an as gubbattiin bakka jireenya isaanii keessa si'a tokko yookaan si'a lama ta'an al takka uffannisaa al tokko summi nyaataa al tokko ammoo karaan jannata karaa intala shawaatti jechaa al tokko ammoo birri naaguraa jechaa so wanni ta'amaa jiru kun sirrii miti dubbii sitti dheeressa dhiifama tokkummaa. Barati na keessaa dubba anillee kabajuma godhee iktiraamuma godheeni nan kaase jennaani waan interview siitiif jechaan kaase gaa yaada siirraa fudhachuuf